Akkuma asirratti argitan kana ammoo waan ajaa'ibaati jechuun keessaniin oolu dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama ajaa'ibuudha. Akkuma argaa jirtanii Micayyoo Itoophiyaadha. Itoophiyaawidha. Habashaadha. Ashama arga fuunee hordoftoota kabajamtoota sana Itoophiyaas kalachii jalatti argamtanii jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqni isiniif haa baay'atu jechaa ammoo dhugaa dubbachuu waan ajaa'ibaati jechuun keessaniin oolu. Innis maal yoo seetanii akkuma argaa jirtanii haati namticha kana interview taatee dhugaa mucattiin tuni daa'ummaadhaan gara Saawudi Arabiyaa deemtee jechuudha. Yeroo deemtuu haadha isaa bira waggaa dheeraa teessee isaan booda ilma isheeti jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii fuudhee jechuudha. Achumaan achitti hambifatanii hojjattuu mana isaaniitti turte. Waggaa dheeraa teessee bakka baay'ee nama amala qabdu. Akkasumas immoo jetteetu yoo interview taate dhagee jechuudha. Annaa kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii egaa shamarran keenya dhugaa dubbachuu fi carraan akkanaatis gaariidha. Garuu immoo beektanii biyyuma ofii kana wayyanatti fakkaata. Mucattii takkatu maal ta'e seetanii obboloota koo Saawudi Arabiyaatti dhiyeenyuma kana zeegaa biyya biraa hattiin walitti dhuftee waraqaa hin qabdu baddee ala osoo hojjettu zeegaa biyya biraatiin walitti dhuftee isheen achumatti heerumtee daa'ima takka qabdi jechuudha. Osoo kanumatti suuqii banattee biyya san keessatti Saawudi Arabiyaatti ni beektu. Namni seera qabeessa hin taane baay'ee siqiqii guddaa keessaa kan jiraatu akkatti galanirree hin qabanii gara bahaarratti nuu ta'e malee harka kennitee yoo galte immoo akkana gara Saawudiitti deebi'uu hin dandeessu. Usuma kana jettu gara bahaaratiin deemtee daa'ima ishii san dhiistee deemtee yeroo deemtu gara bahaaratiin achi ga'uu dadhabdee deemuu hin dandeessu waan ta'eef deemichi baay'ee ulfaataadha. Warri alaan deeman karaa yeeman kana warreen deeman dubartii dhiisatoo dhiiruyyuu hin danda'u. Isheen beela fi dheebuudhaan karaatti duutee haftee siniin jedha. Micayyoo hedduu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarratti baay'ee nama gaarii turte nan beekaanillee innaa akkasitti nyaatamtee siniin jechuu barbaadetanii dhiyeena allaattii taateetti dhiistee garuu immoo beektanii yaa'u ishiin irree gara seera qabeessan ta'uu dandeessi. Micayyoo nama heerumte tuni yaa ta'u immoo beektanii ani nama akkanaa kana beektanii ammoo fe'iyyuu araboonni isin jaallattu ammoo fe'iyyuu walitti dhufanii gin rakkatuma biyya ofii nama wayyanatti fakkaataan akka yaada kiyyaatti isinis immoo yaada keessan naaf qoodadha. Maaliifan jedhe seetanii waa baay'ee waan argeefi rakkataa biyya ofii jechuun egaa beektanii har'a qarshii isaan mucattiin wayitis akkanatti kan heerumtetu jira jechuudha. Beeruutitti ijoollee baay'eedha namoonni akkanaa'ee ani waan argeefin jedhee yaa'u tarii namni hundi tokko miti. Ani akka araboonni kun ina manaman jedhee tayyaadha. Ergashiin ijoollee lama godhatteen boodatti heerumtee mucattiin beerutti heerumte suni ijoollee lamaan gurguddifattee maal jettee dhugaa dubbachuuf jaalalumaan akkanumatti walitti dhufanii akkuma Micayyoo tanaatti jechuudha. Isheen dura hojjettuu mana isaaniitti turte. Yeroo kanatti abbaan manaatillee baay'ee jaallataa haadhaan wal dadhabanii jechuudha. Erga deessee ijoollee ishee gurguddatteen booda ilmaan walii galanii haadha san fuudhanii Itoophiyaatti darbanii bilookii godhanii jechuudha. Ijoollee hambifatanii haadha galchanii haati sun dhugaa dubbachuuf ilmoo ofiitirraa halkan takkayyuu fagaachuun baay'ee ulfaata. Ijoollee lama godhattee isaan booda dhugaa dubbachuu miidiyaa kanarratti dhuftee bakka baay'ee tokko akka sammuu taate ijoolleetii obsuu hin danda'u akkana ergan jetteetu ishee isaan ejjettuun erganii araboonni akka nama gootii siniin jechuu barbaadetanii osoo biyya ishii ta'ee kassasteetti siraa fudhatti bakka waa lama jechuun beektanii dhugaa dubbachuuf ilmoo ishiitti hin gurree bakka waa lama dhabdeetti ijiste sammuu yeroo kana immoo namatti dhaga'ama. Yaa ta'u laata iyyeessuma biyya ofiisa wayyaa laata kan jedhu immoo namatti dhaga'amaa siniin jechuu barbaadetanii gaariitti gaaruma ta'e garuu mudannoo akkanaa kun gaafa si mudate sammuu si tuqaa jechuudha. Akkasumas immoo takkaallee kun asuma Dubaay kanatti ijoollee lama deessee ijoollee lamaan irraa hambifatanii gara biyyaatti ishee galchanii jechuudha. Namoota akkana baay'een beekaman ta'eef kanaafi
kana isinii qooduu barbaade akka carraa tirree jechuu barbaadetanii. Ana waan hundaaf iyyuu gaarii haa ta'uu fi hin jedha. So namni hundi tokko miti garuu beektanii waan akkanaa kuni sirrii miti. Yeroo baay'ee qarshiidhaafis jecha shawwadamuu nyaatamuun illee ni jira. Waa baay'eetu jira kaa dhugaa dubbachuuf waamuu feeyyuu ta'e akka biyya keenyaa hin jiru. Namni keenya xiqqoo amma ta'e wal miidhus maalis ta'u rakkoodhaa beektanii. Kanaafiyyuu zeegaa biyya biraatti gaafa dhaqxee baay'ee maatii keetirlee fagaattee intiraamtiire akkasii. Kanaafiyyuu waan akkanaa kunanatti akka yaada kiyyaatti gaarii miti isiniin jechuu barbaadetanii. Kanaaf namoonni biraatillee akka fakkeenyarraa fudhanne isheerra. Egaa waan akkasiitti isiniin jedha obboloota koo. Kuni waan dhugaadha, waan dhugaa jirudha. Gaa'ela godhatanii akkuma argaa jirtanii gaa'ela godhatanii babbareedaa jiru. Garuu ijoolleen keenya waan akkanatti raawwachuuf eeggannoo gootanii. Ijoollee shamarran mana madaamii osoo hin taane namoonni akkasii beektanii baay'eetu jira amma beektanii haalli bakka mijatuu fi didee waa lama dhabanii akkasumas immoo kan yaanni jalaa babbade hin jiru miti namoota akkasiiti malee uqimamochi mana madaamii osoo hin taane ijoollee kaayuudhaaf biyyaa ba'an osoo hin taane ni jiru miti ijoolleen akkasumaani. Inni akkasii soo maal jechuu barbaadetanii warreen immoo abashumaayyuu ta'ee gaa'ela biyya arabaa keessatti godhatee ijoollee da'ee gara maatiitti akka kafanaa yookiin immoo akka meeshatitti ijoollee fa'aa achi gara maatiitti ergu. Dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kana waan baay'eetu jibbuu jechuudha waan akkanaa kana. So erga hin dandeenye waan nuti bakka ilmoo suni foolii haadhaaf barbaaddi, foolii abbaa barbaaddi. Isaanis ta'anii qasaqqas jedhanii achi gara biyyaatti ergu. Uffata moo meeshaadha. Waan dhibeen kana tokkotu gaafinatti ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni akkanaa wuni ani hin beeku akkamitti akka yaadan. Yookaan of dandeeyitoo jiraachisi hanga sii danda'ametti jechuudha. Garuu immoo daa'ima biyya ormaa keessatti asaqaayyaa ta'e ganaa immoo nama takka uffata yookiin meeshaatitti daa'ima san namni tokko jedhan dhugaa dubbachuuf kan dhageetti nama itti kenne isaanii irraayyuu birrii kaffalee jechuudha akka beektanii. Ani beeku namoota akkamii akka ta'an irratti illee gatanii kan zim jedhanii asiin bilbilarraa faacufataniitu jira jedhan keessattuu Saawudii keessatti. Dhugaa dubbachuuf namoonni akkanaa kun baay'ee tokko shiimidha. Yookaan addunyaa tana irratti uffidina erga rakkina qabaattanii jechuudha. Daa'imti sun ofiidhaaf cubbuutti galtee maaf dhugaa baay'ee cubbuudha. Daa'imti bakka foolii haadhaa barbaaddi, foolii abbaa barbaaddi, kunuunsamuu barbaaddi daa'imti. Simbiloo bakka lattee yaada waaqni guddisaa jedhaniitis akkuma barbaade godhuun sirrii miti. Dhugaa dubbachuuf namni koo beektanii mee namoota tokko ilaala. Dhugaa dubbachuuf jireenya gaariin jiraatan taanan wal biraayyuu jiraatanii manaayyuu qabaatanii jireenya gaarii jireenya bareedaan jiraachisan taanan ilmoosanii fiduu hin yaadanii jechuudha. Ijoollee amma dhugaa dubbachuuf kan akka iyyeen cicakkaanidha akkuma jedhasan. Amma namoonni tokko osoo qabeenya gahaa hin qabaatin ijoollee baay'inaan hin fidu. Ijoollee sangaa namoota qabeenya qaban ilaala. Dhugaa dubbachuuf baay'inaan daa'ima hin godhatan ilaala. Maaliif akka ta'e hin beekan. Iyyeecha garuu isaan caalu jechuudha. Maaliif akka ta'e naaf hin galle. Garuu immoo beektanii daa'imti sun haala gaariidhaan barachuu qabdi. Haala gaariidhaan kunuunfamuu qabdi. Simbiloo waaqumatu guddisa maal taate waaqni guddisa jedhanii daa'ima beektee booddee daa'imti sun sirrii miti. Inni akkasii biyya keessatti illee waan taatu biyaansi biyya ormaa keessatti garuu gaarii miti isiniin jechuu barbaadetanii. Inni akkasii turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin galtee miti nagaa naa turaa.
warri YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii.